waraanni addunyaa tokkoffaan asirraa eegale. Bulchaa Awustiriyaa Hangaarii kan ta'ee fi maqaan isaa Firaans Ferdinaand kan jedhamu haadha manaa isaa Soofii waliin konkolaataa kanarra turan. Shiftaan lammiilee Sarbiyaa jibbisa sanyummaa ofuudhaan beekaman keessa konkolaataa qabatee dhufuudhaan iddoo kana dhaabbatee fageenya irraa bulchaa kana rukute. Yeroon isaa adoolessa 28 bara 1914 ture. Hubadhaa amma waraanni addunyaa tokkoffaan eegaluuf deema. Awustiriyaa Hangaariin iddoo bulchaa isaanii kana sababeeffachuudhaan biyya Sarbiyaa irratti waraana banan. Kanaan booda addunyaan iddoo lamatti ol qooduudhaan Jarman Awustiriyaa Hangaarii deeggarti. Ruusiyaanis Sarbiyaa deeggarti. Kanaan booda biyyoota gurguddoo Jarmanii fi Ruusiyaatu walitti dabre. Jarman Ruusiyaa dha'uudhaaf waraana isii Faransaay keessa dabarsuun dirqama. Faransaay kana hayyamuu dinnaan Jarman Faransaay rukutte. Amma gaa ol deeggaruun itti fufee Beeljiyeem, Faransaay fi Biriitaaniyaan wal ta'anii Jarman irratti dundan. Xaxaawwan akkasii sirriitti guddachaa dhufuudhaan lammiileen addunyaa miiliyoona 18 ol akka du'aniif sababa tahe. Walumaa galatti iddoon waraanni kun irraa eegale biyya Awustiriyaa Hangaarii magaalaa Saariyaaboo jedhamu keessatti. Konkolaataan orijinaalli bulchaan kun irratti du'e Awustiriyaa magaalaa Veenaa jedhamtu keessa kan jiru yoo ta'u, uummanni biyyattii yaadannoodhaaf jedhanii fakkaataa isaa iddoo kana kaa'uudhaan kan muuziyeemii keessa kaa'an. Sababbiin ka'umsa waraana addunyaa tokkoffaa kana ture. Horaa bulaa.